Jabbo gaarummaan kee anumaa fi hiree kee qofaaf moo uummata Oromoo maraaf ture? Fuulli ifaan kee nu maatii kee qofa moo saba kee maraaf ture? Akkan akkas jedhee nuuf teessinis sabni kee akkuma nuti kolfa kee dheebonnee argaa kee beelofne hafuura kee araarne araadaniitu. Ifamanaaf godhi kana si gaafachuun koo ati hundumaaf birmattee aarsaa barbaachisu hundaa kaffaltee jirta. Garuu kan siif dubbatu, kan siif dhaabbatee dhugaa kee barbaadu, kan haqa kee himee seenaa kee jiraachisu maaliif dhabde? Akkuma Oromoon mammaaksaan boochiiftuun bu'aan argattu jedhan waa'ee keessa akkuma mammaaksa Oromoo kana ta'e. Garuu immoo dhugaa kee barbaaduuf kan olii gadi tattaafatu akka dhabame immoo dhugaa kee awwaaluuf ammoo olii gadi kan kaatu hin dhabamne. Maaliif itti beekna ture? Akka cheeyiniin kooree haala mijeeffatootaa hanga qe'ee keenyaatti diriiree ture. Utuu janaazaan kee mana hin gahin ajanda adda addaa maatii firoottan gidduutti uumuun akka maatiin akkaataa du'a keef eenyu akka ta'e hin barbaannee fi hin yaadne abdii fi mooraalii maatiitti taphataa turan. Maal kana qofa akka nuti dandamannee ol hin jenne waan hin dubbanne tapha mooraalii keenya ajjeesu nama nutti dhiyaatu nurraa fageessu hanga kireeffataa mooraa keenya keessaa haala mijeessanii baasuu fi kunuunsuu kan gahanis jiru. Garuu maaliif naan jedhu hanga ammaatti gaaffiidha. Garuu waan nama ajaa'ibu ofumaa dhamaan malee nuti kophaa hin hafne mooraalii keenyas hin sharafamne hirmaayyuu wanti hunduu faallaa isaan yaadan ta'e. Uummanni Oromoo tokkummaan kan fagoo kan dhiyoo kan biyya alaa illee akka waan nu bira jirutti afshiraa isin waliin jirra kophaa keessan miti nuun jechaa keessumaayyuu uummanni ati keessaa baate kan yoo itti makaman miti yoo ollaa isaa ta'an iyyuu nama kagachiisu uummanni si komandoo kan fagoo jiru bilbilaan kan dhiyoo jiru immoo baha keenyaaf gara keenya hordofuun nu gargaara nutti agarsiisaa jira oolmaa keenya. Hiree keessa akka gaariitti siif kunuunsaa jira. Dadhabbii keessa lafatti hin banne haadhi keessa gargaarsa rabbiitiin uummatuma kanaan akka argamu abdii guddaan qaba. Jabboon akkas jedhee amanatu. Camni Oromoo caba kooti. Dhukkubni Oromoo dhukkuba kooti. Rakkinni Oromoo rakkina kooti. Ana rabbiin kan na uume beekumsaa fi humna qabuun uummata kana akkan tajaajilu malee uummata Oromoo uummata dhama'ee ofii dukkana keessa taa'ee na barsiisee garbicha ta'e akkan tajaajiluuf malee nama dhuunfaa garbicha akkan ta'uuf hin uumamne. Kanaaf doorsisnii fi sossodaachisni adda addaa taasifamu saba koo akka haqaa fi mirga argatu danda'u aarsaa kamuu na kaffala. Kana gochuu irraa kan na dhufu rabbi malee hin jiru. Maaliif ani kaayyoon ani baradhee jiraadhe kanaaf waan ta'eef jedhatu. Akkuma jedheefis immoo jireenya dhuunfaasaa osoo hin ilaalin uummata isaaf otuu dhukkubee illee dhukkubsatu, otuu dadhabee illee hin dadhabu, otuu dhabee illee hin dhabu, nyaata dhugaatii isaa rakkoo saba isaa qunnamu irraa godhachuu galaa godhate. Waan hin gaabbisiisne tokko kaayyoo ijoollummaa isaa irraa kaayyeeffatee guddatee baratee jalqabuuf sa'aatiif daqiiqaa hin guunne gaafuma tokko jedhee hojii eegalu. Fakkeenyaaf mana murtii olaanaa Harargee Bahaatti hojii uummata isaa haqa dhabanii fuuldura isaa dhaabbatan sodaa tokko malee haqa sirrii ta'e kennuun jalqabus osoo xiqqoo hin turin hojii irraa ari'amee akka ajjeefamu ajajniitti darbe. Dhokatee rakkatee beela'es kophaatti hafee ture. Garuu dandeettiif beekumsa gadi fageenyaan inni qabu irraa kan ka'e warroonni du'a itti dabarsan hojiitti deebisan. Garuu inni ammas mataa gadi hin qaban. Ittuma fufee abbaa seerummaan haqa kamuu irraa of hin qusanne kennuu irraa of hin qusanne osoo sa'aatiif daqiiqaa hin qisaasin hanga wareegamuuf daqiiqaa muraasni hafuufitti saba isaaf waa'ee mataa isaa osoo hin taane kan saba isaa utuu dubbatu barreessuu irra bu'ani. Jabboon nu biraa dhabamtullee dhabamuun kee nu gaddisiisu baguma saba kee jecha duuti baguma isa garaaf jiraatu miti isa sabaaf jiraatu laatu. Isa garaaf jiraatu seenaatu awwaala. Isa sabaaf jiraatu immoo seenaatu jiraachisa. Kanaaf seenaadhaan saba kee keessa akka jiraattuu fi siidaa hin dagatamne saba kee keessa dhaabbattee jirtu.
yeroo gabaabaa siif kenname sirriitti fayyadamuun hanga daqiiqaa sekoondiin ruuhiin kee jirutti arrabni kee waa'ee saba kee utuu lallabuun hanga dhumaatti callifte. Kaayyoo ijoollummaa keetis dalagattee jirta. Carraatti argatte eenyuun argatu. Bahuma dhukkubsattee hin du'in. Duuti kee du'a gootaati. Gootni ciise hin du'u. Akkasitti wareegama malee. Uummanni keessa akkuma ati isaaf dhamaa turte aarsaa of gootetti wareegama kee dhageenyaan gaddaan liqimsame. Gaggeessaa kee bakka maraa dhufee walitti qabamee akkasiif mul'atu, akkasiif malutti, akka yeroon isaaniif eeyyametti si gaggeessaniiru. Garuu jabbo wanti ani jechuu barbaadu akka keef dhugaa kee Rabbiin guddaan wanti tokko jalaa hin dhokanne siif barbaadu. Jabbo baguma gadameessi haadha Oromoo murataa akka kee kan sabaaf jedhee aarsaa of godhu kan osoo jireenya dhuunfaa ofii hin dursin jiraachuu sabaa dursu kan duruu dhugaa ta'e dhugaa irratti cichu kana baattee uummata Oromoo silaatte. Hojii ajaa'ibaa abjabbaa keessaa muraasa yoo isinitti himu nama rakkataa abukaatoo naaf ta'ii jedhee isa bira dhufu tokko erga himata banee fi booda yoo isaan waan itti galmee banatan dhaban yoo qabaate kiisa isaa keessaa yoo dhabe immoo liqeeffatee kan piriintarii kan dosee fi kan biraa kaffalee galmee banaaf. Inumaayyuu kan tiraanspoortii kennee fi gaggeessaan ofiif ammoo kan taaksii dhabee hanga manaatti miilaan deemee dhufee dadhabee sa'a dheeraaf dugdaan ciisee hafuura baafataa ture. Kana kan isa gammachiisu kan qofaadha. Kanumarraan kan ka'e namoonni waan abukaatoo kaffalan dhaban Abjabbaar bira deemaa jedhamu. Karaa koottite kan ergaman hedduudha. Waan nama ajaa'ibu sooressillee jabbootti keezii kennatee ta'ee mahallaqa kaffaluun garaasa nyaata. Waan inni dursee birrii hin gaafanne hojjechiisanii ka'anii dhimmi isaanii edda dhumee booddee ni callisu. Innis keezii gurguddaa hojjetee ta'ee inuma callisa. Lammaffaan galmee obbo Jawaar Mohammadiif obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 24 himanni irratti baname fuula 336 yeroon deebii kennamu guyyaa 15 qofti hafee akka gara jabboo dhufu tiima bukaatota hayyoota gara Adaamaatti ergame. Himata Jawaar Mohammad torban tokko ol mana kophaa keessa taa'ee guyyaa fi halkan hojjechaa otuu haara hin galfatin yeroo gabaabaa kana keessatti deebii qopheesse. Sadaffaa uummata Oromoo sababa ajjeefamuu Hacaaluuti dallanii haqa isaa gaafate guuramuun gara mana hidhaatti seenan guutuu Oromiyaa keessa guutummaa hanga guutuutti gargaaruu dadhabus isaan manni murtii waliigalaa murtii itti ilaale oliyyata isaanii fuudhuun manni murtii federaalaa ilaaluu akka qabu hojjechaa ture. Galmeewwan kana yeroo hojjetutti baasii mara kan galmee itti banamu kan galmee banuuf ofii isaa baasee hojjeta ture. Galmeewwan kunis baay'een isaanii amma addaan citaniiru. Kana qofaa miti abukaatota quuqama saba isaanii iddoo dhaban iddoo jiranitti galmee dhimma manni murtii itti murteesse kan akka hojjetan qindeessee hojjechaa ture. Godina Harargee lixaa qarshii mataa isaa baasee qaamaan argamuun mana hidhaa Karchallee Ciroo hanga Karchallee Galamsootti deemee galmee namoota hidhamanii abbootii seeraa naannoo sana jiran waliin wal quunnamuun fudhatee hojjechaa ture. Hidhamtoota Karchallee Ciroo keessaa hidhamanii namoota 26 akka gadi lakkifaman godhee jira. Jabboon yeroo kana godhutti baasii kiisa ofii isaa keessaa baasaa dabalataan namoota konkolaataa qaban gargaarsa gaafachaa nama halkaniif guyyaa boqonnaa malee hojjechaa ture. Jabboon kana qofaa miti. Akka galmeewwan kunillee hojjetaman tiima abukaatoo hayyootaa hundaaf mootora ta'ee qindeessee hojjetaa ture. Sabboontota Oromoo yeroo rakkatanii ofii isaanii utuu hin qabaatin afaan maatii irraa fuudhuun gargaaraa ture. Kan dahoo itti dhokatan dhabaniif illee dahoo barbaadee kaa'aa ture. Maarreeqa kaayyoo fi duudhaan Rabbiin jaallatu Abjabbaan hojjetaa ture kun itti fufuun qabu jettu.
kaayyoo fi duudhaan bareedaan kun itti fufuu akka qabu maatiin Abu Jabbaarii fi koreen guyyaa yaadannoo kana qopheesse mari'atee jabboon seenaa isaa jiraachuu akka qabu murteessee jira. Yoo akkas ta'e Abu Jabbaar seenaa jabboo biyya dhugaan itti barbaaduun itti ulfaatu keessatti dhugaa barbaachaaf aarsaa ati saba keetiif kaffaluu qabu inni dhuma wareegama lubbuu kee ture. Kan immoo irra deddeebitee natti himaa turte akkuma jette saba kee osoo gan kee irraa hin baqatin lubbuu kee osoo irraa hin qusatin hanga gaafa lubbuun kee darbutti aarsaa kaffalamu maal kaffalteetta. Rabbiin araarama siif haa godhu. Galatoo bisiin jenna. Galatoomaa ulfaata. Ada surat pembunuh kota hadir. Itu